Interlink project. Interlink. Just claim gocha gochuudhaan kan biraa hojii biraan qabu. Seentanii imeelii keessaniin jalqaba seentuu googilii keessan akkasumas imeelii keessan gaafata kan biraa immoo ID nambarii keessan guutuu dijiitii paaspoortii 4 qofa 6 qofa guutuu kanarraan kana hojii biraan guyyaa guyyaadhaan seentanii kilik gochuu waan achaa rewardii sinii kennaa rewardii sana fudhachuu duwwaana. Kanaafuu Interlink projektii baay'ee cimaa fi baay'ee projektii startup faana hariiroo guddaa kan qabuu fi projektii sooressa nu godhuudha. Sooressa kan isin godhu. Projektii kana akka jalqabdan isinitti himaa bilbila keessan qabdan bilbila qofaatiin iddoo tokkoodhaan sa'aatii 24 keessatti al tokko. Kanaafuu startup faana kampaanii startup hariiroo guddaa waan qabu hundumti keessan projektii kana jalqaba kun kutaa tokkoffaadha kutaa lammaffaa faana walitti deebinaa. Challenge yape kanat itti hirmaadha. Interlink project is a great project, an amazing project. Thank you. I love you so much. It's a global. Interlink. Interlink.